jalqabaaf kophaa kan kosoome dhaladhee hamma ga'e kanatti yeroo jalqabaaf kophaa kan kosoome namoonni tokko kophaa maaliif soomtamuna maatii kee wajjin maal soomini baadiyyaa maan deemini jechaa ture jedhee ture hin soomu maatii wajjin jedheen ture sababni isallee jechuu injiraaniti akkanumatti kophaa soomuun hin ulfaatu maatiin kan koo yeroo bira turetti hin deemini barana no wajji soomii jedhan mi hammam jabdu hammam cima hammam of danda'a hammam ka jedhu kophaa kan koo soom itti fufe jechuudha kophaa soomuun hin ulfaatu isa jedhu moo walumaa lalla assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii anillee alhamdulillah galata rabbii nagaa jira rabbiin haa galatu har'amootuyyuu viidiyoo addaati walitti deebine viidiyoo addaati akkuma beekamu hordoftoota kabajamtoota kiyya viidiyoo kiyya like godhaa share godhaa subscribe godhaa uummata kan argattan jechuun yoo like goota yoo share gootanillee wanni sirraa hir'atu sin jiru wanni sirraa dabalu sin jiru isin jechuu barbaada akkuma beekamu barana kophaa kan koo yeroo jalqabaatiif isa dhaladhee hamma nama nagee gaaf biyya ormaa deemnu nama ormaa wajjin soomna gaaf biyya keenyatti galle maatii keenya wajjin soomaa turre yeroo duraatiif ani yeroo jalqabaaf kophaa kan duwwaa soomeen jira namoonni biyya keessatti na arganna beekan immoo muna maaliif kophaa soomte maatii bira maa soome kan jedhamu murtaa na gaggaafachaa turanii warroonni biyya warro hiriyoonni kiyyallee maaliif kophaa kee soomtamuna jechaa jiran jechuudha miti jechuun kophaa soomuni wani hir'isu sin jiru wani dabalu sin jiru wani badu sin jiru inuma qalbii tee raaha yookiin immoo nama wajjin jiraattee nama wajjin soomuni hin ta'u ani amma barana murteen kiyya mee kophaa yoo soome maal ta'a ka jedhu maaliif hin jiraa miti namoonni tokko amma warroonni naannollee bakka akkamti kophaa soomtaa maaliif kophaa kee soomtaa musaafira fudhadhu nama fudhadhu man hin barbaadu nama jedhee murteessan jira sababiin isallee maaliif beektu namni kottee isaatiin hammam ijjachuu danda'a gaafa kophaa soomte yookiin gaaf nama jama'aaleen soomtis inni isa adda nyaata dhugii odoon taane namoonni tokko gaafa kophaa kee soomtu nyaatuu hin dandeettu dhuguu hin dandeettu jireenya inni ulfaata jechuu yaada akkasiisan qaban jechuudha isinoo maal jettame namni gaafa kophaa soomu yookiin kophaa jiraatu nyaatee dhuguu hin danda'u animlee waan arge beeka isin hoo murteen keessan akkamee koomentii jalatti naa barreessaa isin jechuu barbaada ani akka sarahan baadiyyaa taa'uuf immoo dhugaa dubbachuuf tokkoffaa waan biraa odoon taane inni turkii gahaan hin jiru silaa baadiyyaa fataa nama gooti inni turkiin gahaan hin jiru inumaa ni turkiin argatu gaafa baadiyyaa ta'anitti bakka biraa deemtetti achitti wanna ta'e yookiin bilbila soo ta'e maali soo ta'e ilaalta sababa kanaan baadiyyaa didee isa lamaffaa kophaa soomuni inumaa akka kootti bareedadha jedha maaliif ani baay'ee bakka nama waliin geettu nama zanni walitti hin baddu maatii kee ta'e maatii keeti baadiyyaa irra kaafeen isin jedhe nama zanni walitti hin baddu jechuudha bakka nyaata dhugiitii keessatti immoo ni ulfaata saraaha ni ulfaata sababni isallee akka maatii wajjin nyaattee dhugdu san nyaattee dhuguu hin dandeettu bakka sitti ulfaata garuu namni waan tokko keessa darbee suuta keessa fudhachuu danda'a suuta keessa barachuu danda'a hin barata suuta keessa jechuudha anamma gaafa dura guyyaa lama jechuudha gaafa dura kophaa turutti baay'inatti ulfaatee ture na cinqee ture maaliif nyaatuma kana nyaadhu dhugiitima kana dhugu bakka sim jedhee bilbila laaloo kingisee tokko hojjedhe waan hojjedhu jedhus waa hojii baay'ee hin qabu baay'ee ulfaachaa dhufa gizee duraatiif garuu suuta keessa gaafa barattu waa hunduu sitti salphataa deema waa hunduyyuu sitti salphataa deema gaaf nama wajji hamman ani ilaaletti gaaf nama wajji jiraattee jirtura gaaf kophaa kee jiraattu firii taatee jiraatta hin cinqamtu
maaliin jettu jechuudha. Maaliif wanta hin hojjetta geessita sanbooddee bakka barachaa deemta jechuudha. Kanaaf soomani barana kophaa kun kan dabarsee fi baay'inatti ulfaanne alhamdulillahi rabbil alamin hara guyyaa sadaffaa jirra. Bakka wanni na cinqalleen jiru maalis hin jiru bakka nati alhamdulillah bakka maalif guyyaa tokko nama wal ga'u maal jechuu hin jedhu nan baanan gala alhamdulillah. Kana kan caale immoo homtu hin jiru jechuudha. Gaafa namarratti nama wajji jiraatu immoo fakkeenyaaf nama jiraamti namni hin beekamu walitti zanni baduu ta'uu danda'a kan jedhu karoora kana baafadhi itti fufaan jira. Ramadaanni baranaa immoo alhamdulillahi rabbil alamin arageenye sarra akkanumatti rabbiin ramadaana nagaan fi nagaan galu rabbiin waa taasisu ramadaana khairii rabbiin waa taasisu alhamdulillah. Warroonni naaf cinqamanii jedhani mootuyyuu abshira hin cinqamina ani fataa jiraata jira alhamdulillah rabbil alamin. Inni guddaan nagaa'uudha malee nagaa ta'uudha fayyaa qabaachuudha malee waa biraa hin jiru jechuu barbaade. Ana baay'ee alhamdulillah baay'ee natti tolee jira jechuun ati dirqama garaa keetii nyaattee quufuun qabdu. Maaliif bishaan gurraacha hodhuudee nagaan dabarsite dirqama ramadaanaaf waa hunda dhiyeessuun qabdu. Dirqama ramadaanaaf waa hundarra dhiyeessuun qabdu, waa hunda nyaachuun qabdu, waa hunda dhuguun qabdu miti. Kanaa miti ramadaana garaa qulqulluudhaan qabdee furtee soomtee nama hamachurraa fagaattee salaata kee salaatattee gaafa jette dansaadha. Dhugaa rabbii isaanii jedha baay'ee namatti tola. Kophaa warri jedhu mootuyyuu kophaanis hoomata akka rakkoon qabu ni jiraannaa kennu jiruu bareeda jiraannaa alhamdulillah. Ati taqabduti yoo shakkarte taqabduti alhamdulillah yoo jette rabbiin mootuyyuu sirraa qeebalaa jechuudha. Barakaa keessa sii kaaya. Soomana kirogaan soomtee namarraa fagaattee hamarraa fagaattee zannirraa fagaattee jette alhamdulillah rabbil alamin isin jechuu barbaada. Kana fakkaataa viidiyoon keenya adda waa'ee namarraa fagaatanii jiraachuu kophaa jiraachuun hin ulfaata warra jedhuuf immoo ana homa tokko natti hin ulfaatu. Ani akkuma durii jirutti jira ramadaana fi yeroon durallee tokkuma. Anaaf san wani dhar'ateellee jiru wani dabalellee jiru alhamdulillah fayyaati yaqaba. Kanarra gaafe nagaan salaatadha nagaan soomadha hamarraa fagaadha bakka nama wariin arginu gaan isinan jedha. Maaliif bakka ji'a khairii ji'a rahmataa odoo ji'a kana qofa odoo hin taane yeroo kamuu namni gaafa hama namaatirraa dhiiga namaatirraa fagaate qalbiin isaa qulqulluu ta'a jechuudha. Kana isinan jechuu barbaadu furtatoota kabajamtoota kiyyaa. Kana fakkaata Ramadan Kareem hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaannaa turaa baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Viidiyoo kiyyaa immoo like gochuu share gochuu hin dagatina. Taattaan immoo munaan akkamitti akka soomtu maal akka nyaattu dhuudu isin agarsiisa. Baay'atee doon taane xiqqaatee